Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata bitootessa 23 ashamaa akkam jirtu kabajamuu fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii agartuu qeerroo fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Ciibsaa Mardaasaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti humni waraana wayyaanee sochii tibba kanaa gaggeeffamaa jiruun raafamaa jira. Hooggantoota waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay magaalaa Dambidolloo keessa qubatee jiru irratti yeroo darbee tarkaanfii haleellaa fudhatameen gareen isaan keessaa akka ajjeefaman beekameera. Kana malees roobii darbee raayyaa ittisa biyyaa 2 irratti humni addaa magaalaa Dambidolloo haleellaa gaggeessee ture. Kanumaan wal qabatee hooggantoonni warri hafan raafama guddaa keessa galanii guyyaa sanbata darbeetii kaasanii haga roobiitti bakka dhokatan keessaa utuu hin ba'in oolanii guyyaa 4f sodaa qeerroo garee soonsaa irraa qabaniif ukkaanfamanii turaniiru. Amma immoo haala kanatti kan dhiphatan murni TPLF hooggantoota Oromiyaa irraa erganii uummata sossobuudhaaf bobbaasanii jiru. Kanas jala bu'uudhaan ordofaa kan jiran qeerroon Dambidolloo haga isaan nu ajjeesuu dhaabanitti nutis waan goonu hin dhiifnu jechuun ejjennoo isaanii ibsaniiru. Akkasuma qeerroon Dambidolloo kutaan Oromiyaa biraa fakkeenya Dambidolloo irraa fudhachuun akka socho'an dhaammataniiru. Godina Qellam Wallaggaa keessatti tarkaanfii haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin kan muddamte wayyaaniin basaasota ishee ergachuudhaan baadiyyaa fi magaalaa keessaa facaaftee akka jirtu beekame. Godina kana aanaa Anfillootti namni maqaan isaa Abdoo Nuuraa jedhamu jiraataa ganda Heenachee kan ta'e akeekkachiisa yeroo adda addaa isaaf kennamaa ture irra tarkaanfachuudhaan hojii diinummaa isaa hojjechuu irratti argama. Namni kun yeroo darbee waraana bilisummaa Oromoo hordofsiisuudhaaf akka waan argeetti waraana wayyaanee hawaasatti waamuun uummata rakkisaa akka ture odeeffannoon nu ga'e ni mirkaneessa. Ammas namni kun hojii isaa kanarraa deebi'uu diduudhaan qeerroo fi waraana bilisummaa Oromoo saaxiluuf tattaafataa akka jirus beekameera. Gocha kanarraa dhaabbachuu fi waan godheef uummata dhiifama gaafatee deebi'uu baannaan gatii isa madaalu akka argatu qeerroon Heenachee beeksisan. Godinuma Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti basaasaan wayyaanee Shumaa Bazaabbii jedhamu yeroo ammaa kana basaasaaf bobba'ee waraana wayyaaneef karaa ta'ee hojii diinummaa hojjetaa akka jiru bira ga'ame. Namni kun baroota darban kana guutuu harka mootummaa wayyaanee ta'uudhaan qeerroo hedduu hisisaa fi ajjeesisaa kan ture. Ammas waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa basaasuuf hojjechaa jira. Shumaan waraana bilisummaa Oromoo keessa ture dhuma irratti ganuudhaan diinagdee wayyaanee ta'uun ilmaan Oromoo hedduu aanaa Gidaamii fi bakkoota biraa irraa mana hidhaa keessatti dararsiisaa kan ture ta'uunis beekameera. Namni kun yeroo wayyaaneen lixatti bobbaatee Jaallaggasaa Wagii barbaadaa turte basaastuu ta'uudhaan waraana fuudhee gandoota Gidaamii fi aanaa Jimmaa Horroo jala jiran keessa naanna'uudhaan sabboontota Oromoo hedduu dararsiisuun qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu cimaa ta'aa akka ture hawaasni naannoo sana jiraatu ni dubbatama. Akka odeessanu qaqqabeetti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun lafa hedduu fudhachuudhaan maqaa qonnaatiin naannoo gammoojjiitti galee daba hedduu himamee dhumuu hin dandeenye dalagaas tureera. Akkasuma yeroo adda addaatti gara Finfinnees deemuudhaan waadaa wayyaanee waliin qabu haareffachuun ammas sabboontota Oromoo Finfinnee keessa jiraatan afaan sabboonummaa dubbachuun ani adda bilisummaa Oromoodha gara waraana bilisummaa Oromoottiin isin erga jedhee odeeffannoo wayyaaneef kennee qabsiisaa jira.
akkasuma namoota waraana keessaas ta'ee bakka adda addaatii lixarraa keessumaa naannoo Gidaamiitii dararaa wayyaanee jibbanii waraana bilisummaa Oromootti makamuuf miliqan karaa kibbaa bakka jijjiirrachuun wayyaanee wajjin sakatta'uun qabsiisaa jiraachuunis ifa ta'eera. Kana waan ta'eef qeerroon nama kanarraa akka of eeggattan gamanumaan dhaammachuu feena. Walumaa wal fakkaatuun hojjettoota waajjira nageenyaa damee milishaa aanaa gaa'oo qeebbee kan ta'an Fiqaaduu Dheeressaa, Geetaachoo Jijoo fi Faantaa Daasaa kan jedhaman yeroo uummanni of baree qabsoo bilisummaa finiinsaa jirutti waraana wayyaanee galgala waan uummata keessa naannessaa jiraniif ammumarraa kaasee gocha kanarraa hin deebi'an yoo ta'e tarkaanfiin madaalawaa akka irratti fudhatamu qeerroon gaa'oo qeebbee gad jabeessee beeksisee jira. Oduu keenya taanuun tarkaanfiin haleellaa lukkeelee diinaa irratti fudhatamu ammas jabaatee itti fufe. Bitootessa 20 bara 2018 godina lixa shaggar aanaa calliyaa magaalaa Geedoo keessatti tarkaanfiin humna addaa ittisa uummataan ergama wayyaanee nama maqaan isaa Haqinoo jedhamu mana Shambal Nagaasaa miseensa paarlaamaa wayyaanee keessa jiraatu irratti boombii harkaan fudhatameera. Shambal Nagaasaa miseensa paarlaamaa wayyaanee nama labsii waraanaa uummata Oromoo irratti harka baasee raggaasise keessaa nama tokko ta'uun mirkanaa'eera. Kana malees lukkee diinaa nama Haqinoo jedhamu kana mana isaa magaalaa Geedoo keessa jirutti galchee uummata Oromoo fi sabboontota qeerroo dargaggoota calliyaa irratti shira diinummaa hojjechiisaa kan jiru ta'uunis mirkanaa'eera. Lixa shaggar aanaa calliyaa magaalaa Geedootti lukkeen diinaa Haqinoo jedhamu sabboontotaa fi qeerroo dargaggoota ilmaan Oromoo irratti yakka diinummaa dalagaa jiru kana irraa akka of adabuuf yeroo garagaraatti gorfamullee of adabuu waan dideef tarkaanfiin barsiisaan irratti fudhatamuu danda'eera. Tarkaanfii haleellaa boombiidhaan fudhatame kanaan manni lukkee wayyaanee keessa jiru kun hojiin ala kan ta'e yommuu ta'u miidhaa qaamaa fi lubbuu qaqqabee jiru yeroof kan adda hin baafamne ta'uun maddeen tarkaanfii humna addaa ittisa uummataa gabaasan. Yeroo ammaa kana ergamtichi wayyaanee Shambal Nagaasaa miseensi paarlaamaa wayyaanee mana jireenya isaa magaalaa Geedoo keessaa qabu kana gurgurachuuf tattaaffii gochaa jiraatullee nama uummata Oromoo irratti waraana labse keessaa nama tokko waan ta'eef namni tokko akka irraa hin binne uummanni calliyaa fi qeerroon tuma murtii keessa deebii hin qabne dabarsuun kan irraa bitee argamellee tarkaanfii wal fakkaataan akka isa eeggatu ta'uu akeekachiisan. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti lukkeeleen wayyaanee ammas akkuma baranitti dargaggoota sabaaf yaaduu fi kaabinoota quuqama lammii qaban qeerra deemanii funaanuu itti fufaniiru. Haala kanaan aanaa Aggaaroo Gommaa magaalaa Bashaashaatti bitootessa 21 bara 2018 halkan poolisoota Oromiyaa nama 3 fi agaazii koomaandii poostii nama 7 waliin ta'uun nama maqaansaa Muhammad Amin Shubbee jedhamuu fi ilma isaa fi hiriyoota ilma isaa lama qabanii fuudhanii gara buufata poolisii magaalaa Aggaaroo geessanii reebicha hamaa akka irratti raawwatan beekameera. Ijoolleen qabaman sadeen maqaan isaanii Fawzaan Muhammad Amin, Alaamuddin Jahadii fi Mubaarak Awwal jedhamu. Oduu keenya biraan waraanni wayyaanee labsii yeroo muddamaa fayyadamuun qabeenya Oromoo Oromiyaa keessaa saamuu itti fufeera. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruutti labsii yeroo muddamaa fayyadamanii sukkaara konkolaataa wal harkisu 30 oliin raayyaan ittisa biyyaa faabrikaa Fincaa'aa fuudhanii akka deeman beekame. Sukkaara kana fe'atanii yommuu deemanitti wayita aanaa Abaaboo Guduruu bakka Daduu jedhamtu yommuu ga'an qeerroon fuutanii hin dabartan jechuun wayita ittisan agaaziin akkuma amalashii ijoollee lama akka rasaasan rukkuttee maddeen keenya gabaasan. Namoota rasaasaan rukkutamanii miidhaan irra ga'e keessaa Teedii Mulugeetaa daa'ima umurii 12 kan ta'ee fi kophee qulqulleessii kan of jiraachisu akkasuma Rattaa Falmataa umurii waggaa 18 akka ta'es beekameera. Teediin miilarra rukkutamuun kan miidhame yommuu ta'u Rattaan ammoo garaarra rukkutamuudhaan rasaasni keessatti hafee yaalamuudhaaf gara hospitaala Naqqamtee geeffamanii akka jiran maddi odeeffannoo keenyaa addeesseera. Uummanni Oromoo biyya alaa jiraatan sochii qeerroo bilisummaa Oromoof gumaacha gochaa akkuma turan ammas itti fufuudhaan gumaacha maallaqaa gochaa jiru. Akkuma kanaan dura namoota gumaacha godhan beeksifnee galateeffachaa turre ammas irra deebi'uudhaan galatoomaa jechaa itti fufinsaan qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbattan dhaamsa dabarsina. Tibba kana namoonni gumaacha maallaqaa taasisan Alii, Qaccee, Garbii, Ibsaa Hasan, Urjii Sabaa, Urjii Dhaabaa, Utubaa Abaa'oo, Dheeressaa, Fahamii kanneen jedhaman galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna.
Yeroo darbe tuurni dubartoota Oromoo biyya alaa gumaacha akka godhan beeksifnee turre. Ammas itti fufaan ergaa qeerroo bilisummaa Oromooti. Uummanni keenya shira diinaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii gammoojjii Baalee aanaa madda walaabuu ganda maddaa keessa jiran rakkina cimaa keessa jiru. Tumsii uummanni keenya taasisaa jiru cimee itti fufee kan jiru ta'us rakkina uummanni keenya keessa jiru wajjin kan waliin madaalle waan ta'eef uummanni keenya ammas daran nu dandamachiisuuf sochii taasisuudha qaba jechuudhaan dhaammataniiru. Bifuma wal fakkaatuun uummanni keenya ganda baraaq jirus rakkoodhuma wal fakkaataa keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Dhumarratti walga'iin Adwaayii filannoo dura taa'aa isaa fi muummicha ministeeraa torban kana keessa fixachuu akka hin dandeenye beekame. Erga jalqabamee guyyaa Afuraffaa kan qabatee jiru walga'iin Adwaayii guyyoota torban kana keessatti kan hin xumuramne ta'uu maddeen paartichaa gabaasaa keenyaaf mirkaneessanii jiran. Galmee gabaasaa koreen hojii raawwachiistuu dhiheesse irratti mariin gaggeeffamu itti fufuu kan dubbatan maddeen Ihaadig galmeen sun bal'aa waan ta'eef marii irratti gaggeeffamu yeroo gabaabaa keessatti xumuruu hin danda'amne jedhu. Dura taa'aa paartichaa fi muummicha ministeeraa kan itti aanee hoogganu filachuunis akkasuma akka gara fuulduraatti butamuuf deemu dubbatan. Walga'ii kanarratti kan caalaatti ilaalcha hawwatee ajandaa ta'eyyuu filannoo kanaaf guyyaan muramee kennamee akka hin jirres beeksisan. Filannoon dura taa'aa Ihaadig kamisa kaleessaa waaree boodarraa jalqabee guyyaa kamiyyuu akka gaggeeffamuu malu dubbatamee ture. Maddeen deemsa walga'ichaa ilaaluun gabaasa keenyaaf odeeffannoo kennan garuu guyyaa itti aanullee akka ta'uu hin dandeenye dubbatan. Guyyoota lameen dhuma torban kana irra jiran jechuun sanbata yookiin dilbata akka filannoon dura taa'aa Ihaadig kun gaggeeffamu eeran. Dura taa'aa Ihaadigii fi muummicha ministeeraa biyyattii eenyu akka ta'uu malu haga ammaatti waan mirkaneeffamee himames hin jirus jedhan. Filannoo kana irratti miseensota mana maree Ihaadig 180tu sagalee kennee filata jechuun gabaasaan keenya ifa godhama. Dura taa'aa Ihaadigii fi muummicha ministeeraa eenyu akka ta'u kan ammaan dura walga'ii taa'ee ture koreen hojii raawwachiistuu Ihaadig kallattii agarsiisuu isaa dubbatu xiinxaltoonni. Xiinxaltoonni kun akka jedhanitti kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irraa tahan Dr. Abiy Ahmed fi kan BADN irraa tahan obbo Dammaqee Mokonnon keessaa tokko ta'uu malas jedhu. Maddeen paartichaa garuu eenyu akka ta'uu danda'u akka quba hin qabnee fi tilmaamuun akka hin danda'amne dubbatan. Maddi oduu kanaa VOA Afaan Oromooti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiloheerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture. Horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuutti walumaan dabarra. Ammas nu waliin tura. Ninsinu angaire tanyamur te panu ni palmana kapsora la panu angaire tanyamur te panu ni palmana kapsora la panu nurawal dabrani nunya curab dada karatani habashani nurawal dabrani nunya curab dada karatani duranda gesani jangartani asa jiru gabruma bachuni halu geru kayama yeroni
Osojiru gabruma bachuni anu geru kayama yeroni. Amakuno yeroto kotanu. Waligale falma bini sinu angaire tanya murte gonu ni falmana kapsora dafanu angaire tanya murte gonu ni falmana kapsora dafanu. Madilala oli gaditi warra gabro makuma kenyati. Madilala oli gaditi warra gabro makuma kenyati. Etirafi Sudani kibati murde fatan tabaro saniti mal kesajil yobla benati murde fatan tabaro saniti mal kesajil yobla benati. Yeronto kotanu waligale falma bini sinu angaire tanya murte panu ni falmana kapsora dafanu angaire tanya murte panu ni falmana kapsora dafanu. Sinya jura bundita tapata yero amai jalal te garta sinya jura bundita tapata kaila ba jaliste marafta angaya mi dalmayan gabromta bal maduga sodami desanta angaya mi dalmayan gabromta bal maduga sodami desanta. Yeronto kotanu waligale falma bini sinu angaire tanya murte gonu ni falmana kapsora dafanu angaire tanya murte gonu ni falmana kapsora dafanu. Watwaana agartuu qeerroo tibbanaa haalan Oromiyaa keessaa tibbanaa irratti agartuun qeerroo maal jedha? Olmaa Oromiyaa torban kanaa maal fakkaata? Waggoota 27 darban mara gaddaaf gadadoo jala jiraachaa turuun keenya beekamaadha. Gaddaaf gadadoo qe'ee Oromoo dhuunfate ofirraa mulquuf fincila diddaa gabrummaarraa hanga fincila xumura garbummaa keessa jirru kanaatti wareegama qaqqaalii baasaa dhufneerra. Wareegamni gootota keenyaa wareegama tolaa otoo hin taane wareegama gootota kitilaannuuf ture. Wareegama sana ammallee baasaa jiraachuu keenya dursinee ibsina.
Oromiyaan torbanoota darban akkuma duraa du'aa ilmaan ishee hidhaa reebichaaf hiraarsaan goolamaa turte. Hojja duree yookaan wiixata dafinoo darbe asitti rakkinoota ulfaatoo keessa turteetti. Haaluma kanaan godina Booranaa naannawaa Moyyaalee irratti waraana gartuu saamtotaa TPLF'n bobbaafaman uummata nagaa irratti waraana bananiin ammallee ardaa saagatee Oromoon hedduun manaaf qabeenya saagatee gara Keenyaatti baqataa jira. Akkasuma uummata onichaa irratti reebichi jallataan raawwataa jira. Addatti erga waraanni bilisummaa Oromoo waboon gumaa ilmaansaa baafatee as isintu waboon irratti jabeessaa jira jechuun manneen uummataa irra deemanii uummata rakkisuun hedduu babal'atee adeemaa jira. Saamichi daangaa hin qabnes uummata irraan dhaqqabaa jira. Baha Oromiyaa keessatti tooruma kanaan hidhaan dargaggoota Oromoo irratti waan Oromoo ta'an qofaaf jabaatee jira. Godina Arsiif guutummaa Harargee keessatti ilmaan Oromoo hidhamaa saamamaa jiru. Harargee keessatti dargaggoota odaa mormatti godhatan qabanii liqimsaa jechuun waraanni agaazii rakkisaa turuu isaaniillee dhageenye. Giddugala Oromiyaa keessatti illee ilmaan Oromoo nagaan mana hidhaatti guuramaa jiru. Magaalaa Finfinnee dabalatee Shaggar guutummaa keessatti torban darbee kan hidhaan guutame ture. Akkasuma godina Jimmaa aanota akka Limmuu, Shabee, Sokorruu, Gachii, Omonaaddaa, Saaqaa fi kan kana fakkaatan keessatti torbanoota kana dargaggeessas jaarsas utuu nambisin hidhaa jiraachuudha kan odeeffataa turre. Dabalataan godina Iluu Abbaa Booraa keessattis yakkoonni wal fakkaatan raawwatamaa jiraachuu quba qabna. Lixa Oromiyaa keessattis magaalota aanaa irraa qabee hanga godinaatti hidhaan akka malee jabaataa jira. Addatti aanaa Guutoo Giddaa magaalaa xiqqoo Ukkee Qarsaa jedhamtu keessatti gidiraan uummatarra dhaqqabu daangaa darbuusaa nuu gabaasanii turaniiru. Manni uummataa hanga qullaa afuu ka'utti ardaa Oromoo irra adeemuun dargaggoota adamsanii hidhuun ittuu jabaatee tureera. Ukkee Qarsaa kana keessattis reeffi dargaggoota lama erga du'anii argamuusaaf dargaggoonni sun kanneen hojii guyyaan jiraachuuf naannicha deeman ta'uun abbaan isaaniis maqaan isaaniis waldhaalamuu torban kana keessa agartuun qeerroo odeeffateera. Magaalaa Ukkee Qarsaa keessatti ilmaan Oromoo nagaan 30 ol kantiibaa magaalichaa dabalatee hidhaan gidirfamaa jiru. Akkasuma dargaggoonni 20 magaalicha keessaa bakki buuteen isaanii iyyuu ammaaf dhabamuu isaanii torban kana keessa magaalattiin waraana wayyaaniin goolamaa jiraachuu ishee quba qabna. Lixa Oromiyaa magaalota Dambidolloof naannoo isaattis tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon fudhate sabbeeffachuun torban kana waraanni TPLF bobbaafaman oraalii 80 ol uummatatti bobbaafamuun uummata goolaa jiru. Yakkoota torban kana keessa wayyaaniin fudhataa jirtu ijibbaata abdii murachuuf isa dhumaa uummatatti waan bobbaate fakkaata. Magaalota akka Gidaamii, Begii, Laaloo, Qaaqee, Qebbee, Alaquu, Mandii, Najjoo keessatti dararaan dhala namaaf hin malle uummatarraan gahaa jirti. Torbanuma kana keessa waraanni wayyaanee Najjoo keessatti waladeemaa ilmaa ajjeesuun fannisuu ishee uummanni dubbata. Yakka ilma namaarra hin gahamne raawwataa kan jirtu wayyaaneen magaalaa Gidaamii keessattis dargaggoota 3 rasaasaan rukutuuf tokko battalumatti wareegamuullee kaawwan hedduu miidhamanii mana yaalaa galanii jiru. Gidaamii Begii gidduu uummata jiran isintu waboo soora maqaa jedhuun gidirsaa jiraachuu isheellee dhageenye. Uummatarraa bilbila sochii saamaa turuu isaaniif akkasumas sababaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo bilbilee hicciitii keenya kallaachaa jiru isin maqaa jedhuun torban darbee Dambidolloo guutummaan goolamaa tureera. Luchaatti haalli Oromiyaa torban kanaa hiraarsaa wayyaaniin kan guuteedha. Gaddiif gadadoon akkuma duriitti ittuu yakkoota hammeessaan ajjechaan waraana wayyaaniin raawwatamaa ture. Agartuun qeerroo tibbanaa sochii TPLF'n torban kana watwaannaadha jedha. Watwaannaan tattaaffii waan tokko harkaa ba'uuf godhamudha. Tattaaffiin kun murtoo muddamsaan fudhatamudha. Watwaannaan dhidhiittannaa waliin wal fakkaata. Haa ta'u malee hangi turtii isaanii wal gata. Dhidhiittannaan xiqqoo dheerachuu mala. Haa ta'u malee watwaannaan sagalee dhumaa du'aaf baatu waan ta'eef ijibbaatatti dhiyaata. Kanaaf tattaaffiin wayyaanee ammaa abdii kutannaa irraa maddee dhidhiittannaa bira taree torban darbe kana watwaannaatti ce'eera. Watwaannaan gaafa abdii kutatan kan dalagamtudha. Siyaasa keessatti watwaannaa dhuma garboonfattootaaf galgala isaanii kan raagdudha.
akkuma darguun yookaan obbo Mangistuun galgalawwat waachaa bulanii ganama aangoo isaanii lakkisanii baqatan jedhame sanaa wal fakkaata. Watwaannaa keessatti garboonfataan carraa dhabamuu 80 carraa jiraachuu 20 yoo baay'ate qabaata. 20 sun humna qabu waan fayyadamuuf isa dhumaaf humna isaa hanga qabu uummatatti bulchisee waan waraanuuf carraa miidhama guddoo uummatarraan gahuu ni qabaata. Haa ta'uuti qaamni uummataa humna isaaf uummata isaa haalaan ijaarrateera taanaan waraana kamiin itti bobbaasus qaama sochiin akkasuma qaama hidhatee uummatarraa isa waraanaa jiru argatu dhabuu mala. Kana keessatti immoo ofii isaatii gaaga'ama hamtuu kasaaraa siyaasaaf dinagdee keessa seenuu danda'a. Kasaaraa siyaasaa keessa akkamitti seena ka jedhuuf biyyoota addunyaa cinatti sobee nama dimokiraasiin biyyicha geggeessu kan of fakkeessu garboonfataan waraana daangaarraa bobbaasuun aarii keessa seenee uummatatti dhukaasa banuun uummata irraan ajjechaa humnaan olii ni raawwata. Sababaan ammoo qaama hidhannoon isa irratti qabsa'aa jiruuf uummata waan addaan baasuu dadhabuuf uummanni waraana inni barbaadu itti fakkaachuu mala. Yeroo kana kasaaraa siyaasaa keessa bu'uu mala. Akkasuma miira aarii keessa seenuun ibsa jallataa uummatatti balaa fidu afaaniin bahee miidiyaaf laachuu danda'a. Ibsa sana aarii isaa keessa taa'ee yoo katabu daandiin uummata addunyaa cinatti beekamurraa duraa kaachuu mala. Kunis kasaaraa siyaasaa itti fiduu danda'a. Gama tokkoon ammoo kasaaraa dinagdee itti fida jenneerra. Watwaannaan garboonfataatti jabinaan kan inni fidu keessaa tokko kasaaraa dinagdeeti. Kun ammoo kufaatiisaa shaffisiisa. Kasaaraa dinagdee karaawwan hedduu itti fiduu danda'a. Karaa waraanaa, karaa caasaasaa. Karaa waraanaa maallaqa qabu mara ajajuun waraanaaf ramadee uummatatti ni bobbaasa. Waraanni inni maallaqaan bobbaase waraana maallaqaaf jiraatan waan ta'eef nama kaayyoo uummataaf qabsaa'uuf nama dhugaan qabsaa'u waraanuu ni sodaatu. Sababaan waraanni garboonfataa du'uu hin barbaadan. Maallaqa umurii isaa jiraachisu argachuuf kan waraana ta'aniif malee waraana aantummaan ijaaraman miti. Yeroo kana waraana dhiisanii bittinuu malu. Akkasuma humni uummatarraa isaan qolatu barbadeessuun kasaaraa gurguddaa irraan gaha. Kun ammoo warreen hafaniif barnoota ta'uun kanneen kaampii waraanaa keessatti hafan gadhiisanii akka badan ni taasisa. Maa irratti watwaannaan ajjechaa raawwataa jirtuun qabsoo uummataa matumaa duubatti siqsuu kan hin dandeenye ta'uuf wayyaaneef isa dhumaa ta'uu dhaabna. Waraanni kamuu humna uummataa caaluu akka hin dandeenye himuu feena. Har'as boris hanga bilisummaatti qabsoon uummata Oromoo kan hin dhaabne ta'uu diinaaf firri qabsoo hubachuu qaba. Qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jajjabeeffachuun gara xumuraatti ka dhufee galmaan ga'uuf hojjechuun dirqama Oromoo maraati. Sa'atii halagaan ati OPDOdha, ati KFOdha, ati ABO utuu hin jedhin Oromoon waan jedhamu lafarraa dhabamsiisuuf hojjetaa jiru kanatti waraana ofii cimsachuun holola walirratti otoo hin oofin tattaaffii diinaa cabsuu fala keessa deebii hin qabne. Egaan olmaan Oromiyaaf turtiin garboonfattuu wayyaanee torban darbee kan hanga ammaa isin biraan geenye kana fakkaata. Qophii agartuu qeerroo torbaniitiin walitti deebina. Hangasitti turtii gaarii. Qopheessaan sagantichaa Cibsaa Mardaasaan ture. Horaa bulaa injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati. Kabutaan bakka jirru kaane keessa balaa mirra tokko taane. Kabutaan bakka jirru kaane keessa balaa mirra tokko taane. Kallacha keenya ba'aan durfamne walabummaa keenya doososone bilisomne abbaa biyya kaane. Walabummaa keenya doososone bilisomne abbaa biyya kaane. Yeroon tokko taanu walii galee falma biininsinu hanga hireeteenya murteeffannu ni falmana qabsoorraa laafannu. Hanga hireeteenya murteeffannu ni falmana qabsoorraa laafannu. Hanga hireeteenya murteeffannu ni falmana qabsoorraa laafannu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa irraa qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati.